hoogganaa waliin baabura keessa kan turuun nu lamaan qofa. Waan uumamu waan hin beekneef of eeggannoodhaaf isa kana qabatta. Namoota geejjibarra jiran waliin rakkoon uumamuu danda'a. Hoogganaan keenya diina isaan hordofuu qabu. Of eeggannoodhaaf sin jedhe Barakat. Kun dhimma diinaa miti. Hoogganaan keenya hanga'oo beekamaa fi jaallatamaa waan ta'aniif wanta achitti uumamu guutummaan guutuutti kan tilmaamamu miti. Kanaafuu of eeggannoodhaaf qabi. Qabatte jechuun immoo itti fayyadamte jechuu miti. Sodaan kee beekamuu dhiisuu waan ta'eef al tokko tokko kan si ilaalu hundu kan si beeku sitti fakkaachuu danda'a. Kan si ilaale hundu akkas hin jeeqne yaada ofii keessa galee miiraan kan imalutu baay'ata. Abidjatu nabu. Obbo Maaddii ministeeraan baay'ee jaalladhuudha. Beekterta miti? Ani namanu beekterta miti? Eeyyee. Baay'ee nama Fiqirtee kaameraan hundinuu banamee jira. Kanaaf sochii tokko illee akka hin taasifne. Kabajamoo ministeera. Maal ilaalchisee asitti akka argamtan osoo nuuf ibsitanii. Biyyi bu'uura isheerraa ijaaramti malee gubbaarraa gadiitti hin ijaaramtu. Qaamonni kunniin immoo uummata garraamii magaalaa keenya waan itti fufaa hin taaneen gowwoomsaa jiru.